Anayyusi gaamaal watareetina. Yee olluu katamaa ነው Aniyyuu si gaa hin jenne. Wallaahi akkasii ati nageettaa? Qoosaan qoosin kennu jedha miidiyaa kabaji. yaa singa Asna dhukkuba maali akka ta'e hin beeku. jaalala kiyya achiinsiseen alhamdulillah sittaa jabeessa Asna dhukkuba siin jedhee bar kokkeen na dhukkubdi. Sabboontitti intala salaalee. Guys, tap godhame tap copy link godha. Abiyyoo. Amma ati silkii iPhone yoom naa bitta silkiin kiyya kun naa dalaguu dide yoom naa bitta ati silkii. silkii siin jedhee bara yoo barbaadde amma sii bitaa garuu namatti siin kennu poostallee siin godhu ofii kiyya harkaan qabadhee sii fida akkasitti ni ta'a. Muudiin qabatin doolaaruma 2,000 amma iPhone naa bitti yoo na jaalatte dhugaa. Doolaaran beeku riyaalan asitti. I don't know real hin beeku garuu doolaara 1,000 Itoophiyaa 250. San caalan no. Birri Itoophiyaa 100 birri Itoophiyaa 300 waa mara isaati oliin. Birri Itoophiyaa hin beeku birri Suudiinatti nagaafadhu. Maay birri Suudii aneessa si beeka duuba waa Suudii jiraadhe ana akkuma ummati jalaa baheen biyya kana dhufe biyya qasaasaarii kana. Suudii eessa beekan odoo Suudii. iPhone 17 birrii 4,500. Okay, shibiti poostaadhaan na ergi ati ka dhufuu sadhiisiiti rakkoon qabuuti gaafa rabbi jedhe dhufta amma silkii bitti na ergi. Anamma barbaada yuutuubiitiin dalagu yuutuubii dalagu jedhee yuutuubii dalagu silkiin na jala wanni ta'e ni guba beeyta kaameraan isaa bareedaa miti. Harka kiyyaanin fidee sitti kenna akkasitti malee hin bitu. Bannaati narraa usii amma bakka. Ambar haasaa feekii kana na jibbisiisaa bar. Laa wallaa feekii miti. Maaniin biyya waa'ee Ameerikaa jirta seetaa bar biyya Arabaa jirta. Masri moo maali jettan tanaan halkan takkatti miilan Amma fedha now. Anamma barbaada siin jee bar kasiichi gana waggaa meeqa booda gaafa sixanuu biyya baqaa keessaa bahe bar amma barbaada za'a kanatti. Triple guys. Amma yoo barbaadde fakkeenyaaf anaarra amma Suudii jiraami borgalgala asirraa yooniin tikeeta muradhe kalas guyyaa 4 booda Itoophiyaa galaan fiizaa naa ergita. iPhone fi kennaa birallee warqii daabunda sii bitee asirraa Riyaad irraa sii fida guyyaa 6 si bira jira. Anamma barbaadaa siin jedhee bar boruu fiftaan barbaadaa siin boruu fiftaan malee isa ganaa guyyaa maalii baatii saniin barbaadu yuutuubii ittiin dalagachuu fedha. Yuutuubii sanillee waan dalayde yoo waan barbaadde nu dalayde harka namaatiin siin ergu yookiin poostaan siin ergu ofii kiyyaa siin fiduu fedha. Sanii achi siin okay. Ofii kiyyaa harkatti ijji kafinji akkanas kennuu fedha. Ofii keetii ana eessatti na argitee ijji lafinjii natti kennita. Ilillii naa guutame eessan na argitee finji lafinjii waliin na kennita. Ana ajnabiin harka na hin caabbatu an sammuun sin ejjetu. Arabiyaa irra kaayeetiin sitti achi dhiibarraa fudhatta. Habibi ana jireenya kiyya. Arabiyaa irra makiina achi keessee deemee makiina irraa fudhadhaadha. Laa Arabiyaa irra sii kaayee sitti achi dhiiba. Ati Arabiyaa irraa fudhatta kala assalaamu alaikum. Ani dhiira hin arkuu siin jedhee bar dhiirri ajnabiin nan arkuu afaan Oromoon beeytu. Dhiirri ijoollee tiyya mad ijoolleen tiyya waan ilmaan kiyya taateef qofa jaaladha. Dhiirri sin agartu maashaallah. Jaartii Malik Salmaaniyyuu dhiirri hin agarte si dhiisi.
sun Malik Salmaan kaafu ana bar mee atummaan achi ta'e kottuuti ayyee ishi an akkan si arguudha arkita mee atummaan achi keetii biyya kana kottu ayyee mee dhiirrummaan tokko siifuu gabba ayyee mee kottu Ambar shiftaadha. Ijoollee suuti tiyaran gurfaa san dhaqee mana san cabseen kafalu mana san sitti banee siif ijoollee teellatti ol hin seenu warabbii mana sin jirtan bichaa gaafan. Waay. Nawdi. Ani ijoollee suuti. Wallahi billahi. Uskut. Sawyoo narraa taragaaggae. Na dhagaye. Mee jechuudha as keessaa nama ka beeytu yoo jiraate jechuudha namni ati beeytu yoo jiraate jechuudha. Mee deemiti woma wayitiin na fattansiisi ilaal. Habiibi an jechuun nan beeytu an sibiila bar namni salaamara yoo an karaa deemu akka waan abiyyiin Dooktor Abiyyiin akkanatti hin sodaatan bar uummanni akkanatti tollataa yoo na argu. Sagaleen kee sagalee leencaati bar. Uummanni duraanuu akkasumas hin sodaatu amma eegaan si waliin haasa'uu jammare. Siifuu siin jechuu jammaran. Uummanni Oromoo sodaattu bar. Duraan mee namni tokko na dura si dubbisee. Eenyu wajjin waliin nu dhiisa. Mee natti namni tokko si dubbisee kana dura namni tokko miidiyaa kanarratti sodaa keetiif namni tokko ol jedhee siifuu siin jedhee namni muuziqaa irratti si dhellee ana si daffaree jechuudha. Inni ekkooni miidiyaa daandii haqaani donqooroo guddichisu darabiyaati bara. Wallaahi hin dhaga'u abbaa feete. Annama warra kaayiroo jiru kana immoo sodaake. Addunyaan nyaayiteen jirtu amma nama gara nama 10 wayii arganu. Addunyaan tun? Addunyaan marti nu ofirratti na hiitee jirti mi amma tiktaakiin marti suuraa kiyyaa bar. Cirraashinaan eemin laata. Eegaanisii dheeraa. Waalaaf qayyam kuku. Eegaanisii dheeraa. Achi booda kala. Eegaanaasi waliin haasa'uu jammaree sodaan irraa baddee akkasitti dhufanii jechuudha. Oromoo sodaattudha. An Oromoon aseetee nan daffarina. Osoo qaamni kee martinuu sibiila qabaatee na cabbatuu hin dandeessu. Wallaahi siifuu si cabbataa taa'e akkana nyaayini. Wallaahi nan cabbattu hundee yoo an cabbatamuu hin barbaanne ani maarree ani wanni xixiqqoon kun na shawwaddu baran. Waan xixiqqoo na shawwaddu ana. Ati bara gatana nama si qalloo tana ol fuudhee inshallah shaaraa gamanaati butee gamaan si bahee suuraa si waliin ka'ee gasin furoo osoo ati jettu. Anamo inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Mee namuma tokko nama biyya kana keessa jiru waggaa meeqa bar feemasni addunyaarraa sadarkaa tokkoffaarra jiru ana bar akka Oromootti jechuun wama dhabuu kana mataa gannu qabe malee mee namni tokko suuraa kiyya gasiifaa baasu. Suuraa yuun koo nama wajjin habiibii ija kiyya akkana laalanii abbuma argee wajjin deemanii laxxafamanii suuraa kaanii nama arganii waliin tashkoroomamuun na bira hin jiru bar na hanta mana naano. Ana bar mee namni tokko suuraa na wajjin ka'e ibsaa fi maakii malee mee namni tokko mee suuraa na wajjin ka'e siifaa fi dume an suuraa nama wajjin hin ka'u bar osoo feemasni addunyaa dhufe waliin hin ka'u an suuraa nama wajjin. Anaafi amma dhaga'i anaafi ibsaan amma walitti saahiba ibsaa waliin yoo dhufne amma mana kee ish mushkila na dhorgita. Hin ka'u. Kominti hin kaane. Hin ka'u jedheemi hin ka'u jennaan hin ka'udha nan ka'a jennaan nan ka'adha bakka hin ka'u jennaan hin ka'udha niin ka'a jennaan hin ka'udha waggaa meeqa guutuu biyya Gibsii keessa jiraadhee eenyu suuraa eenyu wajjin na argitee beeyta galatoomii yenee wudda. Riphee lolaa yoo taate yoo maalis si beeynan. Yoo riphee lolaa taate maalitti si beeyna. Warri kee lolaa. Riphee lolaa waraana lafarraa. Habiibi an sanyii wabooti bar nan beeytu sanyii taaddee birruu ta'uu kiyyan dagatte. Anti harma of dhooytaa taa'i dhalaan qomandee attu wayi. Ana bar sibiila bar. Baala geeroo na wajjin jirtu ana kanaan haasa'isi himee jira. Habibi እኔን የሚደፍረኝ ሰው የለም እዚች ምድር ላይ በፍጹም አንድና አንድ ሰው ብቻ ነው።
amma iPhone bitiin ergi. ሰማን ነው እሱ ቀኑ ሲደርስና ከላይ ከመጣ ኢንሻአላህ አረብ ቤክ ነው አቀናው ካሰኒን ከሰጥ ኢንሻአላህ ረቢቱ ቤክ ሚዲያ ወላሂ ገራና ኛተሞ በረ ምስኪና በረቲ ነማ ከበጃ ቀቡ ኢና ደባኔ ገራና ኛታ በረ ወላ አናማ ብራቲ ወሊ ነከነት ታይና ሰው ወርሲፍ ከኖ ተመለ ናፍ ከነው ከሳም ተቆጠሩ ነሽ አረ አንተ ኡሲረቤ ዲውመን ነው ራበታ አንተ ማይን ሰዓት ደግሞ ዱቴ አቲ ዋና ከናና ሰውየው ማልታቴ ሴራና ሰይ ዋና ከናና ሰይ ዋኔ ሩማ ማዱ ወላሂ ሴሪ ከና ኦሊ አኒ ሴራ ኑማ ቤካ ወራና ማዋየ ሴራ የልቤ ልንገር አደቢ ተኮፋ ሰውየው ና ደገ ኦሶናን አደበሚን ባቴ ያዌኒ አካ ጋፋ ዊኒ ኪየሜ ቀበሌሴ ተሰኒ ቤታሚ ዋን ፓኒሽመንት ሉክ ማይ ብራዘር ዋን ፓኒሽመንት አደቢ ተኮፋ የሮ ሶዶማ ኬኖ ኪንግ ኦፍ ኪንግ አቲ ዱጋኑ ጎታ ኦሮሞቲ ጀታ የሮ ሶዶማ kennoon goota harka ilaal kennoo harkaan lafa qabannee kennoo jennaa jetta yeroo soddoma okay adabbii lammaffaa ammootu torbaan tokkoof suuraa kennoo kam amma messengeran si erga profaayilii irra godhatta torbaan tokkoof ishi adabbii sadaffaa adabbii soogiddi jira እንጅር ዋን ተከ ማኪና ካለ ዋን ተከ ጅራ ኦኬ አደቢ ተኮፋ ጀቹደ ብዬ ብሻኒን ቡልቡልቴ ፉለ ከከነት ዲበታ ሚዲያ ለሙዲኒ ቀበጥላላ ቆዳማ ሲጀላ ምልቆዳ wala argina kan me miliqati media da si arga asuman bulokani kan buloki dan si kuchisis ini wala argina kan ni argani ka media qoyat me ofitti videbar ችግር ጋይስ ሚዲያ ጀለደ ማቲ ሲፉ ወደ ወላሂ ቢላ አከነት ሙፈነን ብሎካን እቦል ካሎ ዮ አማ ዱፍቴና አና ደበምነቹ ለወረበል ካበሲ ብሎክ ማን ነገን አንሲ ብሎካን خلاص ኦፊ ኬቴ ኦፊ ፍዴ ቆሳን አከሲ እንጅሩ እንደና ደበሚ ተባሚ ነ አይገባኝም ደማ ሲፉ ወዳኔ